har'a ji'a lama darbeera. Eega hidhame mana murtiitti hin yaanne himannaan irratti hin banamne waa tokko hin godhamne. Barreessituun dhaabaa meetii har'a akkasuma ji'a lamatti dhiyaatti. Waa tokko irratti hin banamne. Warreen akka Mikaa'el Booran akkuma siinjee kana ji'a tokko darbeera eega galmeen isaanii cufame. Himannaa wayii shakkii wayiitu irraa hin qabnu eega jedhame. Maaliif qabamee akka taa'anii jiru hin beekamu. Akka kanatti nama dhukkaamsanii iddoon beekamne kaahanii kun jaarmiyaa tootaalii diigurraan ala miti. Yeroo darbees dubbadheen jira. Bara ce'umsaa abaawoon chaartara keessaa bahuun duratti dhaaba kanarra waan gaheen oltu nurra gahaa jira amma. Yeroo sanatti hammeenyi hamma kanaa bahuu isaaniitiin duratti jechuudha. Erga baaniin booda biiroon diigameeraa, miseensi hidhameeraa waan hedduu gahe. Garuu otoo chaartaraan bahin duratti biiroon 300 hin cufamu. Biiroon gullallee humna poolisiitiin hin to'atamu. Hogganni Shanee Gumii dabalatee hogganni hamma kanaa hin hidhamu. Har'a garuu kana hundatu nurra gahaa jira. Cichoomina qabsoo karaa nagaa jennee uummata keenyaafis waadaa gallee du'aaf jiruudhaan waliin jirra malee lammata biyya tana keessaa hin baanu jenne sanaaf waan hundaa dandeenyee taa'aa jirra. Uummanni Oromootis kana beekuu qaba. Wanti filannoo, wanti dorgommii jedhamu waan hafaa, waan darbaadha, waan hoggaasii makkite hojjettudha. Har'a garuu jiraachuu fi du'uu gidduu jira. Dhaabni keenya dhabamuu fi jiraachuu gidduu jira. Dulli gama hundaan nurratti banameera. Miseensi keenya bakka tokkotti nagaadhaan mana shaayii tokko seenee shaayii dhuguu hin danda'u. Bakka adda addaatti dararaa adda addaatti irra gahaa jira. Kan hidhame dararaa irra gahaa, kan mana isaa jiru irratti dararaatu irra gahaa, bakka jiru adamsamee hidhama. Haala akkasii keessatti waan filannoo dubbachuu illee hin dandeenyu. Uummanni Oromoo kana nu baruu qaba. Nuyi boordii filannoo wajjiniinis wanti qabnu ijibbaatarraan gahaa jira. Maaliif doseen keenya guutee jira. Rakkoo keenya daran himataa ture. Kana waa tokko ibsa isaanii keessatti hin turre. Rakkoon OPP wajjin qabaataa turre waa tokko ibsa isaanii keessatti hin turre. Himannaa keenya waa tokko hin kaabu. Garuu akka waan sirni jiru, akka waan seerri jiru, akka waan miseensi nagaan hojjetaa jirutti hamma kanatti kora godhadhaa, filannootti seenna, qophii godhaa, akkasitu jedhamaa jira. Kun baacoodha. Uummata Oromootis baacoodha. Dhaaba keenyaafis akka baacootti ilaalla. Maaliif rakkoo himataa jirru kan irra deddeebinee himannu kanaaf gurra laataa hin jiran. Rakkoon kun immoo nurra darbee dambalii ta'ee gaanfa Afrikaa kana gaaga'utu dhiyaataa jira. Yoo dhuguma biyya tanaaf ni yaadu ta'e dhibdee kana hatattamaan furuu fi rakkoo kana qaamonni keessatti qooda gumaachan akka walitti dhufanii furan ifaajjii gama isaanii godhuu qabu. Boordiin filannoo malee waan filannoo haasa'uu hin qabnu. Gaariidha obbo Battee Urgeessaa itti gaafatamaa sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya yeroo ammaa kana obbo Battee Urgeessaa wajjin kan mari'ataa jirru dhimma hidhattoonni biltsiginnaa hooggantoota qondaaltotaa fi gaazexeessitoota sagalee bilisummaa Oromoo har'a gara ganamaa ukkaamsanii fuudhanii deeman sababa gochuudhani warri ukkaamfaman kuni eessa akka ga'anii eessa buuteen isaanii amma ammaatti akka hin beekamnedha. Egaa kana yeroo ilaallu obbo Battee kana duras hooggantoonni dhaabaa hedduu hidhamanii iddoo adda addaattis sabboontonni hedduu hidhamaati akka jiranii gabaafamaati jira. Har'a immoo namni 11 datarkaa walitti qabanii mana hidhaatti deemu kun tarii akka bara ce'umsaa sana adda bilisummaa Oromoo dhiibanii biyya keessaa baasu yookiin immoo mootummaa keessatti akka hin hirmaanne dhiibanii keessaa baasudha kan jedhanii shakkan jira. Ejjennoon keessan maali? Kuni irra deddeebinee ibsineerra hin danda'amu, hin ba'amu. Reeffa keenyatu ba'a malee lubbuun keenyan magaala kanaa hin ba'amu.
firris diinnis kana haa dhaga'u. Dhibban gara adda addaa haa jiraatu. Habashaan ilkaan nutti haa qarattu. Warri biltiginnaa jedhu nutti haa dhaadatu. Nuti garuu sarara qabsoo karaa nagaa qabanne kanarraa abidan hin sharafnu. Hin sharafnu ummata keenya keessais lammata hin baanu. Ummanni Oromootis kana ilaalaa jira. Hoggana hidhuun, qondaalota hidhuun qabsocha hambisuu hin dhabamsiisusi. Kana shakkii tokko hin qabnu irraa. Kanaaf gama keenyaan sarara qabannirraa mil'annu hin jiru. Hunda keenya kan godhuu danda'an hidhuudha, ajjeesuudha, sanaaf immoo qophiidha. Kanaaf sarara qabannirraa taakkuu takka duubatti deebi'uuf fedhii hin qabnu. Murannoon keenya kanuma dura himaa turre ammas karaa nagaatiin qabsoo eegalle cimsinee itti fufna. Hogganni yoo du'e hogganni dhalataa. Miseensi yoo dhadhame kan biraatti darba qabsoon itti fufu. Haa ta'u garuu kan nu himannuuf nama tokkollee yoo ta'e seeraan ala hidhamuu hin qabu. Hoggana tokkollee yoo ta'e seeraan ala ukkaanfamuu hin qabu. Waan seerri kaa'een ala namni ukkaanfamee hin kaa'amu. Shakkiin yoo jiraate seeraan gaafatamuun dubbiirraa hin qabu. Garuu hanga ammaatti namni himatamee shakki irratti argamee ittiin himatamee ittiin adabame hin jiru. Galmeen himannaa baname tokko hin jiru. Kanaaf falmina malee namni seeraan badiyoo irratti argame hin gaafataminiif miti. Amma ammaatti garuu wanti deemaa jiru seeraan alaa jaarmiyaa seeraan ala balleessuudha. Kun immoo hin ta'u. Dhaabbatee qaamni dhimmi ilaallatu hegeree biyyattiitiif jecha dhaabbatee of gilgaaluu qaba jenneetti himna. Meegaa erga lolli gara kaabatii dhumee gara kibbaatti kan deebinu inni immoo akkuma kana dura himamee galabaadhaa bifa adda addaatiin jedhamee ibsamaatu ture. Muummichi ministiraas gara Keeniyaatti deemee Alshabaabii fi Abaawoon baduutu irra jira. Naannoo kanatti nagaan akka bu'u kan jedhudha. Amma biyya sana keessatti gara sooshaal miidiyaa ture. Muummichi ministiraas gara Keeniyaatti deemee